Ashamaa akkam jirtan kabajamtootaa fi dhaggeeffattoonni qeetii kun YouTube chaanaalii Bilillee TVdha. Oroon YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan baga nagaan dhuftan jechaa ani maqaan kiyya Magarsaan Jaamaa. Har'as viidiyoolee garaagaraa nama bashannansiisanii fi nama bohaarsuu danda'an garaagaraa isiniif qabadhee dhufeera. Viidiyooleen kunneen akka isin bashannansiisan akka isin bohaarsan abdiin qaba. Isin immoo wanti isin irraa eegamu YouTube chaanaalii kana subscribe godhuu, viidiyoo kana immoo like gochuun dagatinaa. Gara viidiyoolee isiniif qabadhee dhufeettiin isin dabarsaa. Hamma xumurattuu na waliin tura. Wayyoo. Bareeddu ko jedhi kaa bakka sa'aatii bareeda si wajjin dabarse dhugaa. Ani illee baay'ee natti toleera. Jedhi bakka abbaa koo lalee mana keessatti. Ayyee. Wayyoo. Maalan argaa jira yaa waaqa. Nan badee na. Oonan si gochuu baadhee qoy. Maal taate? Xiqqoo iddoo hojiitti garmalee dadhabeen dugdi kishas garmalee na dhukkube. Hojiin natti baay'ate. Maal hojjechaa jirtaa? Waan dadhabdee dhufteefi dugda keetiifi muuqiin siif hojjechaa jira. Bishaanan siif ho'isaa jira. Tole lubbuu koo. Gantuu namaa oodhu dhugi. Jaartii sobuun hin danda'amu. Namoonni jaartii sobne jettanii yaadan adaballaan bishaan ho'aan isinirratti hin dhaqamin dhalaa namaatti jirti dhageessanii. Siraan nama fuudhamoo motora bishaan lagaa harkisu wayii fuudha. Maal reeka akkasitti jettuuf? Wanti kun namarraa namatti hin dabraa? Hin dabraa. Ilmaayyuu kanarra caalu korriftaniyyuu. Namni kurrisiru riba nama dhorka guyyaa tokko nama mudateetti galan. Wanti jallisaadhaati kun. Atirii hormaatti rarree maal godhamu? Innufu. Akki maxxanu namtichi hoo dhufe hoo? Dhufu kootu. Balbali banaadha ree? Kootu banaadha. Banaadha kootu. Akki garuu namtichi kun inni faala akki? Dhufu kootu. Leeka na sodaadhee mee yoo dhufe dheeta. Nama fayyaan qabdu kootu. Yerbaa jallisa. Shaawu. Antee qilleeta. Atirii kana mee hojjedhu. Dhiisi atirii hormaan jiksitaan. Si argee dhiisi. Atirii kana diiginaan Si argee silaa tasgabbaayi. Maaltu sirreessi siin jedha? Atirii mee diigi. Atirii maaliif diigisiin jedha? Ante diiginaan jedhee atirii. qaba faanke. Ante dubartii hormaa janajjanta atiriirra. Mati atirii kanani. Ante si gabaa galuu barbaadde dubartii. Atirii sirreessinaan jedhe. Qilleeta. Deemamu amma osoo silaalu nu. Gabii deemu. Tole. Ante gandanitti kabajamee jirutti na arrabsiisa. Shawaan gizaa'u jallisaa gabeessi egaa akkuma argitan nyaattu yeeni jira. Kuni gara kanaatti. 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 Akkas taanaan nuti sabbiin kutannu ni jijjiiramna. Mee please subscribe godhaa chaanaalii kana. Ni maal qaba isin huccuu seeraan kun jirti yoo dhiftee ni jiraatte. Amma deebitee ofii keetiifuu dhiqaa jirti. Oh my God! Wow! Ijoolleetti ni yallaal. Ijoolleen maal beekan? Isa siin jechaa jira. Ijoolleen waan barbaadan osoo balleessanii hin gorsan malee itti iyyuun sirrii miti. Daa'ima tasgabbaanii gorsan malee daa'imti yoo balleessite itti ni iyyan. No. Hin gorsan malee itti iyyuun sirrii miti. Ijoolleetti ni lammaffaa.
Maal taate? Si dhukkubamu? Sammuun kee dhaggeetu? Akkuma nama gorsiinu sanitti osoo jiraanne maal ta'a? Gorsuun salphaadha. Itti jiraachuutu ulfaata. Gorsanuma kanneen garuu ofii keenyaaf hojiirra oolchinu wantoota takka ijoo xiqqoon dhuga baanti. Warra manaa. Warri kun. Abeet Nooraa. Ishi attam jirtu maaloo? Wandim. Nagaan jirtu? Nagaan attam Noori. Ishi boo. Wandim. Attam jirtu maaloo nagaa keessaniis? Mummaa waa nyaatee ka'uu dhuftee qaba. Haa ta'u akkoon qabamaa jechuudha. Nooyee. Reefu bunuma dhugee waan nyaatee ka'uu dhufte. Maa jechuudha rakkoon qabu. Bunatti siifee bisa isa dhugaa. Maaliif rakkoon qabu bunaan? Maaliif bulluqaa wal fidna maal? Lakkiirran si godha dhugaa. Rakkoon qabu. Dhuguma maali? Dhugaa isaa bulluqichoon attaaf. Jetteere? Egaa nyaatas mee bunas booda dhuguu danda'a. Waaqayyoon jaalalaan nagaan nu haa jiraachuu. Ameen. Ameen. Maatii keenyarra ijoollee keenyarra nu haa jiraachuu. Ameen. Ila sansattuu immoo gooftaan jireenya isaa gongoneessu jireenyatti ajaa'u ila akka kaalsi akka boottii gootee afaan banee maqaan tolu. So guys, viidiyoon har'aaf qabadee dhufe kana fakkaata. Akka itti bashannantan akka itti bohaartan abdiin qaba. Viidiyoon tokkolleen isin koolchiisee jiraate immoo isin YouTube chaanalii kana subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like gochuun nagatina. Hamma viidiyoo itti wal arginu nagaan na turaan dhaamsa kiyyaa.